Filate jalalike nadum fate harkan kenne nabojte jalalike nadum fate harkan kenne nabojte Jesus ko atina fada Abbako atina fada Jesus ko atina fada Abbako atina malte Kintaroti kintaroti mal gochun dandawam demun dandau taun dandau kintaroti yo garaan ciise male taun dandau kana fakkatita gadi beejira attabiti fiddan baateri fiddani bajaaji dhaan finne sochoon dandau kun obboleessa ko kana ajin qabne finne mee ol kaasam Filate jalalike nadum fate harkan kenne nabojte jalalike nadum fate harkan kenne nabojte Jesus ko atina fada Abbako atina fada Jesus ko atina fada Abbako atina fada Esumani seki wada gofta Bayen si jalata Esumani seki la Holy Ghost mighty name of Jesus Christ Yaigesa for toi Saduma yellow matif Nesara de gofta Olkas kai babiko jeke banan kai hay da fanke ban pat Olkas bari jeke pat mighty name of Jesus Christ singube abidawa out you are free kasam eu makanke figam sirudbik demsirit perre lille yesus imana kana kessa perre kana yesus imana kessa Jesus galata kamandera siwakesu kumnetira galata kamandera siwakesu usalit basi galata kamna wakayo galata kamna galata kamna wakayo galata kamna galata kamna hulile kamna wakayo galata kamandera siwakesu kumnetira shukesa kamandera siwakesu usalit galata kamna wakayo galata kamna galata kamna wakayo galata kamna galata kamna wakayo galata kamna
galataa qabna waaqayyoof galataa qabna yaari koonjigee dura keenyaati dimbichi sabee dabarree nuti waan jennu namnu galataa qabna gooftaa guddaa kanaan illee qabna illee qabna waaqayyoof illee qabna illee qabna waaqayyoof illee qabna waaqayyoof illee qabna illee qabna waaqayyoof sa'aatii tokko kaasee Ishi. waan tokko illee nyaadduan Inyaatu. maaliif kintaalotiin kun baay'ee nama waa'ee dhukkubaa kan dhukkubsatetu beeka Eeyyee. baay'ee na dhukkuba waan ta'e waa nyaachuu hin danda'u bakka Hin ciiftu. hin ciisu hin ka'u bakka akka inni na godhullee hin beeku Nama si baasee nama si galche. namatu siree irraallee ijoolleetu baatanii kan na buusu jechuudha Sireerraa. Eh, Ammayyuu maal yeroo itti daa'imti ol baatee si argaa oolame uummanni. bakka sa'aatiin kun anaaf sa'aatii haaraadha waan haaraadha anaaf. Ammas amma. Eh. Mee ala bahi kottu karaa banaafi. ilaale kan akka kennabe kan akka kennabe kan akka kennabe galataa si fiduuf hin beeku dadhabe hin beeku dadhabe galagalcha siree irraayyuu Ishi. nutu galagalchaanii mana fincaanii illee baannee geessinaan godhan Baattanii sana. geessitu. Eh, Hammi kun isuma fiddanii. Maati maal saati? Haadha manaa. Torban kun baay'ee torban addaa ture bakka sa'aatii kamisaa jalqabee hoomaan nyaatu mana fincaanii yoo dhaqe dandee fincaanillee hin fincaa'u. Nama baasa nama galche. Eh, nama. Yeroo nama fayye maaltu sitti dhaga'ama? Hannu waan hin ta'e iyyuu hin beeku. Eh? Sa'aatiin itti sol bee iyyuu hin beeku. Yeroo ol baate humbeetu. Eh. Haa ta'u maal saati? Haadha orma. Tintu qabaa sintu ol galchaa. Dhugaadhaa. dhugaa waaqa Kanaan ala socho'uu hin danda'u. kanaan Yeroo nama fayye attam ta'aa turte. baay'ee na gammachiise qanii itti mana qorichaa lama geessina turre halkan edaa geessinennaan immoo Birrii meeqa fixxan? bakka hin dandeenyu humna keenya olidha hospitaala guddaatti dabarsaa nuun jedhan Ishi. kanaan booda addana geessina jedhanii kaleessa addana Hin fidan turan dandeenyuudhaan. hin dandeenyudhan Ammooree. amma waaqayyoof hin danda'ame Haa ta'u. Ollaa isaaniiti. Torbee darbii kan torbee kana keessa baay'ee cinqii guddaa keessa Rakkina guddaa ture. Eeyyee. Ammoo. Amma garuu biyyeessuus. Biyyeessuusim. ተዋመራ ይንጫል ተዋመራ ጋዲሳ ቆራቲ ተኛ ደደበኒ ሶረ ኮና ፍደ ሲፍታ ገለኒ ani maqaan koo Taganee Malkaamuun jedhama asuma magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa tokkoon jiraadha torbanii kamisa darbee hojii dhagaleeni sa'aatii tokko keessadha mana fincaaniin deeme dura dhibeen kintaalotii kun xiqqoo tokko natti biqiltee turte innaan mana qorichaan deeme na dhiisee ture jechuudha walumas waggaa tokko ol tureera jechuudha inni Deengadda gaafa kamisaa sana torban kamisa darbee sana jechuudha mana qorichaa mana fincaanii gaafan deemu kintaalotiin kun guddatee maadha kan inni na keessa gadi ba'ee isa booda mana fincaanii deemeen ijoolleen hiriyoonni koos gibbii keessa jiru sa'aatii sanatti of wallaalee nan kufe sa'aatii sanatti innaan ijoolleetti gaafanii maaliidha kun akkas hin ta'in jedhanii ijoolleen na baatanii mana qorichaatti na geessanii mana qorichaatti gaafa na geessanii dookteriin na waraanee marfee na waraanee si dhiisa naan jedhee sa'aatii sanatti na dhiisuu hin dandeenye ammas jimaata barii nan deebi'ee ammas na dhiisuu hin dandeenye ammas immoo qidaamee nan deebi'ee ammas na dhiisuu hin dandeenye jechuudha isa booda qidaamee asii karataa dhufeenii sa'aatii galgaladha ijoolleen baajaajii konkolaataa qabaniiti iddoo kana na fidanii akka ergama darajjee naaf kadhataniiti fayyitaa yaaddannaan jedhanii guyyaa gaafa sana galgala jechuudha qidaamee sana addana dhufeen deebi'ee ammas manuma qorichaattan deebi'ee sanbata ganamaa ijoolleen ammas baajaajii konkolaataa qabaniiti na fidanii sa'aatii sanatti na dhiisuus hin dandeenye baay'ee na dhukkubaa kunoo asitti isinis wangeelaawwinis hin fayyituuti jajjabaadhaan hun jettanii jajjabina nuu laattanii ergama darajjee yeroo isaan naa kadhatanii kaasee kunoo asirra ol ba'uu dadhabeen miilla koo kana hunduma isaa paaralaayizii na godheera dookteriin inni muramu malee fayyuu hin dandeessu naan jedhe ergama darajjee asumaa hin qabinaa walaa ba'u naan jedhanii an garuu danda'ee ol ba'uu hin dandeenye kanarraa nan kukkufee isa booda naaf kadhatanii sa'aatima sanatti miilla koo qaqqabee jiru sun ganna dhiisee achuma nannuma koo keessatti wanti jiru hundumtuu hin du'e nan galee mana fincaanii gaafan deemu
bakka akka ijoollee daa'ima shintimeetii dhattee ijoollee maagaa keessaa ba'utti jechuudha sa'aatii masana shintimeetii gaafa naqu na keessaa ba'ee badee jechuudha. Yerootti asii galee nagaanuma koon deemee gara manaatti galeen. Adeemtee moo baajaajiidhaan galte? Adeemee manatti gale. Dhibeen sanarraa bilisa baatee adeemtee nagaadhaan gara maatii kee gara mana keetiitti galte. Guyyaa gaafa sanaa asumaan galee nannuma keessatti dhibeen jiru sun inuma du'ee nan galee na keessaa ba'ee fayyaa makoon hanga guyyaa irratti jiraataa jira jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf iddoo kana chaayinaalee maayin ilaala malee iddoo kanas dhufee hin beeku. Mana qorichaattis birrii keessan hin fitinaa fayyuma abbaa nagaa an dhugaadhaa mana qorichaa iddoo sadiin deeme kan hin hojjedhu si warshaa mana hojjedhaa birrii hin qabu birrittiin qabu mana qorichaa sanatti hin fixee birrii qoricha aadaas fudhadheera na gargaaruu hin dandeenye mana qorichaattis deemee birrii kun hundumaa nan fixee garuu dhumarratti furmaata ergan dhabee booda iddoo kana dhufeen asitti furmaata argadha jechuudha birrii keessan deemtanii mana qorichaatti fixuurra dhuftanii nama waaqayyoo ergamaa keenya kana bira dhuftanii ergama darajee kana bukkee dhuftanii kadhachiifattanii inuma fayyitu dhibee keessan hundumaa irraanfattanii galtuun jedha iddoo kanatti.